suami kajrabo kan lubu yesar tajandaa godheti taa'ee viidiyoo hojjetu meeqa jira abbo. Amma maal Asii waan si gaafadha. hiyyeessa maal godhani? Daandii Waan si nakka. gaafadha. Guyyaa jalqaba. Wantooti maal si faana haasa'an jiraaman. Of cinaa ila kabajan beektanii rakkoon keessan kana. Mana kee kabajaan na waamte tole jedhee seene miti. Of cinaa na keessee nama biraa faana naas ta'in abbaan intala bareedni kun si faana haasa'an jira. Qoonjiyyeen በነገራችን ላይ እና ነጀነጀነቱ ከሰምተህ ነጀነጀነቱ አትቤክ ዋንተ ትጎቻው ቤታ ለማን አትና መናፍጣት obboleessa koo jana dhaantan maatiraba. By the way guys, hiikaa social media irratti hin beeka. Garuu warran social media kanarratti beeku keessaa akkamsiin jedhu nama koo waan jettan wayiin jiru waan akkasitiin ho'inee baay'atan. Na guyyaa jalqaba akkuma na argeen wal hin beeknu even haay waliin hin jenne mana namaatitti na arge uffata aadaa naa biteen. Maaf naa bitte garuu? Laphee kiyya keessa galuufi. Akka ajandaan kun akkasiin kaan lafuma kaanii wallaggaa si godhan waan hin beekuuf beeki. Akkoo mul'atan arga beeki. Ini ko sagalee maunin bazi. Ini sigit elk maun anam ajanda si jala jijjiiru. Guyyaa jalqaba wal argine wal barreerraa duubatti deebi'ee tuquu yaalle. Ambeeki gaafuma sanan guddifachaa si fudhanne beeknu. Situ wallaale malee. Guddifachichi garuu moggaasa dhaboosa kamiidha? Fedhiidhaan dhufe moo na gudeeddanii? No, gudeeddaan kan dhalate baay'ee gudeeddaan kan dhalate ilmi gudeeddaan dhalate jechuun akka aadaa Oromootti jechaadha. Ilma dhiigaan illee maalillee kan saate kan ta'edha jechaadha. Gosa isaa keessa kan jiru. Garuu atamma kan barcumaa jira beektaa? Atamma guddifachaa barcumaadha. Atamma guddifachaa barcumaadha. Explain godhi xiqqoo ishee. Kabarchumaa jechuun kan itti mana jalatti argattu jechaadha. Kan itti mana jalatti argattu jechaadha. Mana koo atamma dhuftee mana koo jala ciistee naayini guddifachaa. Guddifachaa. Amma tiraawwaa. Sooretti wallaggitti keenya wayyee. And by the way guys, ijoollummaa koo irraa kaasee barumsa irraa kaasee jechaadha. Ijoollummaa koo jechuun preparaatorii ijoollee wallaggaa faana kan inni baradhe. Sana booda bakka hiriyoonni koo ijoollee wallaggaadha. So kanaaf namni baay'een wallagga na si'a dubbiin kiyyaree wallagguma fakkaatan. No, sooreen qaaliidha gurbaa gadhee. Rakkoon qabu baay'ee an sooreef jettanii yoo hundi keessan na raggattanis na arrabsitanis jechaadha. Maaf hin jiraan. Jaalalaan raggatamtanii? Of course, ofii koo kenneen suuraa kooyyuu kan fofokkisu isin ergaani. Akka arrabsuuf isin ergaani. Kan taa'u xiqqoo guyyaa jalqabaatitti deebina kottu. Innaa achi kana booddee. Qoy. Maaliif akkuma na argiteen uffata aadaa naa bitte? Akkuma na argiteen maaliif naa bitette? Ani immoo naa bitee miti miika. Namni uffata aadaa si aadaa. Isayyuu wal fakkaataa uffachuu qabna. CBC'n bitaa naannoo kan wallaggaan hin qaba. Kan naannoo biraa naa bitiin jedhu. Eeyyee nan yaadadha. Innaa ani immoo si wajjin wal fakkaataa baay'ee ni barbaada garuu jalqaba si baruu narra ture. Gaafan si baree ni jedhu moo jechaadha. Ani beektaa natti mul'ata beektaa naan beektaa. Innaa akkati solan irratti abiigoo jaallattu illee natti mul'ate. Okay. Kana keessaa namni. Kana kee jaalladhee akka isheen naaf taatee argina anaa tolaa waan erge qo'ee ibsuu hin danda'u. Maaliin si ergamu? Tole gudii sagaleen kondee isa anaa tola. Hin argine dhugaa rabbi ammaanii kana beeku. Qo'ee ka'ee ilaalaa saba jala jiraante. Bayyesus. Maal? Maali?
በጣም ቶርቶራችሁ ነው ቆፍተን ጌታ እና እሺ እና ሶሪ አናቶላ ጅማላ ሱፍታት ኬሳን ሲጀነጀኑ ጀርቀቤ የናቶላ ይሄ ልጅ እኮ እንጀራ አይወጣለትም። አንተ አምላክ ነህ እንዴ? ረብ ሲንጀደው ፈጀሳል ሳጥኒ ሬፋ ሲን ቢታኒ ዋዳ ደኩን ከነም መባን ፍልታዋለመን ቤንል ሲወጀቺስ ለምን ምን ያደርግለታል? እደዱ ኤምቦደ ሳጥኒ ነው ዋልቻ አናቶላ ሂምበርባቺሱ ቤኪ አካር የምትገልጠኛ ነፍ ከኩርማ ዩኛቴ ካቤኪ ማቲ ቤታቲ ከነዋ ከነ አናቶላ ወደደቱ ስላርመቱ ነመኛታ እኔ ኩርመለ ኛቴ ካ ዋንታ ሳይ ሰምቲንግ አናቶላ ይሰጁት ቀሽቲ ነከስ ናመታ ገልዝላባ ናፍታቴ አርኪራጋ ሉቡሽ አቃሜ ሪፖስት ጎዳ ወንተ ነመ ፖስት ጎዴ ሴኔ አንሌ ከዘለ ነመ ጋፈዴም ቤኩ ዳቃ ሪፖስት ጎዳ ረብ ሲኒን ጀደ ኦሮሞን ቤኩ ቀባ ጀንዳ ገና ይክቲ ቁርቲ ቢሻን ነው አና ፖስት ና ጎዳ ላይክ ና ጎዳ ደም ቤው ገሩ ሼር ጎዳ ሰማ ናሙን ዱቱ ቤው ቀባ ሶረቲ ዳፍቢት ሳጥኒ ሬፋ ሶረቲ ዳፍቢት ራጥኒ ሳጥኒ ሬሳ ኡርጂ ሰባ ጋባ ተኬት ዮኒ ቤት ሙጫን ስን ለ ዮኒ ላሌን ከ ዋንተ ፊ ሙጫን ዱረ ደሙ ስን ለ ዮኒ መነጥ ፈካት ቤ ጋባ ሰን አዲስ ዱጋራ ከኒ ሰከሱ ተካ ወቀስ ኮን ቤ ጋባ ሰን አገር ሪፖስት ጎዱት ለ እንደደበ ቡኬን ቶ ሪፖስት ጎቹ ቤ Mukti des najedi tokko katti natti tole tokko anuma keessa dubbataam yooniin gaafa dubbatu geeta. Bira qabuus hin beeku beek inni fuulduruma beek akkasumatti yoo dhabe. Qoomee siifu maal jettiin tala sagaxeen dubbattaa afaan qab jettee. Siifu nama. Ishi. Sorry. Ila. Yoo namni kumi tokko kasi jaallatu ta'e. Laala. Mee laala. Namni kumi tokko si jaallatu 999 xumuramee 100 irratti kan argamu anadhaani. Yoo nam tokko kasi jaallatu jira ta'e illee namni tokko sun kasi jaallatu anadhaani. Innaa ati immoo ilaalcha keenan beeka yeroo baay'ee akka ansi fuudhuu barbaaddan immoo sanaaf qophii miti dhiifama ishee. Ara maarami yaaballo si hafuutu horii gototaa taarikii qaba malee kun amma giifti sidinnaan ayilee sidinnaan nadheen ta'e isiin isaan duuba janajjantu dinnaan amma immoo natti garagaltaan ta'e habee maalin jedhe asii godhutti hafu maalin jedhe naaf deebisi tole seenaa koo siin deebisa hoo gudii qaba akkanatti hirmuu barbaadde ammoo cufa. Usha. Maali private gote annane ngaineni intani annane nachuman deemteni garu annane ma gaddisiisuun barbaadu hiika annane illee gadda waan goote dagattes hin jette maal goote ati dhugaa waan tokko iyyuu hin goone baay'ee annane beek baay'een jaalladha beekan annane yoo nama jaalala annane si gaafanne amma deemii rafee walla ganaa lame sa'aatiin maal taate mucaanii ganaa laayii mana kiyyattuu gala. Hiika. Gadda maal goote dhabe? Nama akkasiin jee jira? Hiikaa nan jaaladha. Wayyoo. Bareedduu wayiidha. Ishi. Sayyuun bareeddi? Bilillee. Abeet yaa deemsa ishii. Abeet yaa dhaabbata. Abeet yaa dubdubbee. Daabba ishii gara duuba. Abeet yaa mudhii. Quxirii 8 kottu siin ergine suuraan na sobe kottu. Mudhii ishee akkanatti qabaan guutuudha. Abeet yaa hilkaan. Abeet. Yoo dubbattu. Rifeensi ishii immoo dugdaga. Abeet. Achiin hiikan jaaladhee sooree hiikan yeroo baay'ee obboleettii koo siin jedha kanaaf nan dhagaa. Obboleettii isaa taanan please
jaaladheera ምናምን እና jaaladheera intalitti beeki. Dhugaa waaqayyo. Miskiina kiyya. Dhugaa waaqayyo. Dhugaa waaqayyo kun ola ammasitti maa dhaggeeffadhu. Adaraa waaqayyo. Ani abboo anaa tola bakka koo marga kutiitti naa geessini. Ilaa sorry awwaan barbaadden sii ta'a. Isee ammaa kana qofa nan dabarsinu. Isa immoo kan qoranna kan immoo kanaa durduuba qorannee warra eenyuti. Isa bu'aati isa sa'aatii ammaa kana namni sin jaalladhee dhufu iyyuu beekin jiru bee. Maal qorachuu maal si gaafata? Talikoo wayii fa'aa qabatamaatti beeknaree ammalaa dhiiina xaarraan naqa amma koondii. Waan barbaadan qabaatan isheen hin qabdu ni. Isheen hin qabdu. Isheen hin qabaatiin taane waan Anaa ufaa wallaalan uf wallaalte bilbila bakka tokko wallaalte. Maali innuma intaniina godhan bee. Yoo man dubbadhee fixee ganaadha funyaan shiiraal akkasitti dhaabbata. Ani funyaan hin qabu amma shii biratti dararratti funyaan hin qaban geetaa. Ati funyaan ni dhiisi. Ani ishee ilaalee. Ani koo gaafan si arge sanaa jira gaafan si arge sanaa funyaan keen qabeerii as gaafan si qabe sana yaadattani. Funyaan koo seete. Funyaan keessa. Ati funyaan dhiisi. Innaa nyaarri ishee. Nyaaras dhiisa giiftii kun. Ati dhiisi waan biraati. Maaliin nan ibsaa? Anamma siriidii maal jedhee tanan hojjetachuudha amma kaashee uumamumaan hojjetamaadha gooftaa. Waan kana ijji ishee biyyi amma nagagaala. Abeet yaa hidhii ishee abeet. Kabaddi ishee immoo silaan dubbata. Jedhee kana waan. No hidhii iseetti amma. Hidhii ishee. Of qabi yaa dhugu bishaan dhugumee dhugu bishaan hin jiru bishaan bira konkolaataa keessa. Eenyu jettee maqaan isaa eessa jiraatti? Muddamin kaayii maa muddamtaa qassee taarikii qaban. Maal amma sorry anaafati loloo irraa qabna. Obboleessa kiyyaan dubartii bareedduu si hawwa dubartii amala Jibbool irraa qabna. Maali? Ani dubartii bifti bareeddee amalli ishii si gubdu hin barbaadu. Inni jalaa miidhamtanii booda numa rakkista dhugaa waaqa lafaa maal taateeti? Anaafati lolan qabnu mini tokko. Jibbool irraa qabnu. Monaaliizaa fakkaatti garuu. Maali itti abbaa manaa? Ati maali itti abbaa manaa faadha mana adda baastaree? Bakka ol fuunee irra beeki. Na jaallatteetti ni sen. Amalli ishii meen ta'u hiika an ta'u amalli ishii. Ol fuuneerra hin ta'in. Wal fuutanii. Ol fuuneerra bas. Yoo. Maashaallah. Ol fuudhan amma numatti odoon itti meeffitiin ol fuudhan taateef bakka. Ishee. Ibnuus jedhamti maqaan ishee. Eenyuuf jettee? Nambare miti Ibnus. Maashaallah. Itti moggaafattee maqicha. Nambare mini. Nambare. Dhugaa? Lakkin barre. Halloo. Akkoo ishee madaati. Dukkaneedha maqaa ishee. Haa taatu. Sa'aatii kana maaltu nama sorry sa'aatii kana namni dhaggeeffadhu amma kan hunduma ishii jaalladhee tanan anuma biratti maastikaa akkanatti boorsaa ishee keessaa gadi fuute afaan keessan godhattu booda micoodhuma kaa intalitti dhuma kan sayyoo araadaa wayita araadaa maalitti reefuu galaasi cufaa qoy kaachi ani immoo bishaan wayiin ajajadhee mukkeedhuma ishee alkee